ga'u gaarii gamoonni waaqayyo mana namaa seenuu guyyaa waaqayyo gaafa ga'u kakootu namaa raawwatama. Kakuun sun immoo wayii kakichaa bakka namatti ree wayii kakuu sana haasee akka isa durii sanaa mitee kakuun ni turturuu sun naan abboonni keessanis naaf hin eelimeen anis immoo cimsee isaaniif hin yaadne kanaaf karaadhame inni amma akkasuuti maqaa kootta namadee kanadhee siin raawwadhaa. Mee waaqayyo mee qajeelummaa kakuu qajeelummaadhaan raawwatama moo akkamitti raawwatan amantume mee akka ol fudhaa warri qajeelummaadhaan raawwatama kakuu jettanii warri amantaa keessa loltaasaa iftaan sinaa eebbisa. Abraano ishi waaqayyo ol fudhaa maqaa isaa raawwata warratti isaan keessa ol fudhaa raawwatamu kakuu warrattan warri lamaan isaanii jedhe raawwatamu kakuu naaf warrattan fudhaa harkisa naaf raawwatamu kakuun ishin raawwatama warrattan karaa isaa yoo beektu ta'e yoo raawwatama naayis gooftaan sinaa eebbisu. Kakuuni kadhannaa malee homaa sirraan barbaadu yeroo isiin jedhu akka yaada waaqayyootti jiraachuun murteessaadha. Kan inni sii kakatamu akka yaada waaqayyootti yeroo jiraattuudha. Kakuun bika sii kakatamu akka yaada waaqayyootti yeroo jiraattuu fi akka ati akka yaada waaqayyootti jiraattuuf yaada beektu. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko waan waaqayyootu jiranii waaqayyo isaaniif kakata. Ofii keessa irraa kaasaa yaadaa yeroo sun waan namaa gootanii nama maxxanii nama jibbitanii soofilanii jirtan kakuu yeroo isin kakatamu dhageessanii beeku. Maaliif jettanii yaaddura? Waaqayyooti cubbuutti walii galee yookaan bakka isin jirtan sana waan waaqayyo jaallatatti kan fakkeessan lakkoofsan qaban namoonni baay'ee. Maaliif iddoo isaan jiran cubbuu gochaa jiru, sobaa jiru, mataa jiru, ejjaa jiru, waan garaa garaa gochaa jiru garuu akkuma kakatamaaf waan sana waaqayyo cubbuutti waan walii galee se'u namoonni baay'een waaqayyo cubbuutti walii galee utuu hin taane akka ati kaa deebituuf yoo deebiteef sin jechuu waaqayyo. Yoo deebiteef kakuu guddaa si dura jiraachuu karaarra jirtu biraa deebi'i jechuu waaqayyooti malee waaqayyo cubbuutti kee jirtu kun natti urgaa'e jechuu isaati. Yookaan cubbuutti kee kun natti bareede jechuu isaati. Yoo irraa deebiteefi kakuun koo si raawwatama. Yoo irraa deebiteef dhugaan dubbii wangeelaa kun sirratti hin ta'aa jechuu waaqayyooti. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namoonni baay'een garuu waan waaqayyoo dhugaatii isaanitti walii gale cubbuu isaanitti walii gale godhanii yaadu. Waaqayyoon garaa baruu sababa kanaaf bal'inaan. Kanaaf dhaloonni baay'ee waaqayyoon garaa baranii ho'anii akka gucaa har'a boba'anii barbadu. Akkuma ibidda cidii ta'u makaanii boba'anii ammoo lafa dhaabanii iddoo dhaaban. Maaliif cubbuutti waan waaqayyo walii galee se'anii yaadu. Waaqayyo cubbuutti walii galee beeku. Bara baraanis walii galu waaqayyo cubbuutti. Waaqayyo cubbuun ciicciigaa cubbamaa garuu akka inni qalbii jijjiirratuuf eegaa'e. Waaqayyo cubbamaa adabuun karoora isaa miti. Waaqayyo gaannamiin cubbamaadhaaf qopheesse miti. Gaannam seexanaaf qophaa'e. Seexan akka keessaa dhumatu. Iddoo seexanaa ergamoota isaatti qophaa'e itti kan jedha warra karaa bitaa jiraniin jedha. Beewuun qophaa'e. Seexanaaf ergamoota isaatiif warri waaqayyoon hin dhageenye iddoo sanatti adabamu jechuu waaqayyooti malee waaqayyo gooftaan jalqoonni akka isaan deebi'an barbaada. Qalbii akka jijjiirratan barbaada. Namni hundinuu karaa isaa saamaarraa deebi'ee gara karaa isaa dhugaatti akka dhufu barbaade malee namni akka adabamu yaada waaqayyooti. Adabamuun kee yookaan akka ati garafamtee gaannamiin dhiitamtee karoora waaqayyoo miti. Faarfachuun immoo gaannamiin nama oolchu. Raajuun immoo gaannamiin nama oolchu. Gaannamiin kan nama oolchu waaqayyoon sodaachuu qofaadha. If you love me, keep my command says. Maaliif akka jedhaa yoo na jaallattan abboonni koo eegaa inni jedhu suni na jaallattu yoo taatan ajaja koo jedhan afaan Ingiliffaa isaarraa command. Abboonni koo eegaa. Abboonni koo eegaa. Iddoo biraatti ammas akkasin ani muka waynichaa isa dhugaati. Waynicha dhaabee kan eegu abbaa kooti. Afaan Ingiliffaa isaa boqeedha. I am vine. My father is vine dresser. Vine dresser jechuun wayneessaa yookaan immoo kan wayni sana waynii godhee eegu jechuudha. Akkas jedhee waa. Waaqayyo gooftaan machaa dhaloota gaafa gara jireenyaatti gaafa dhugaa dubbitti kan inni waamu akka waynii isa dhugaa taanee damee isaa taanee jedhu dandee isa jiraannu. Bacancabaa akka jiraannu miti. Iddoo barbaanne dhaabannee kakuun irraa hojjetamu. Abadan. Namoonni baay'een yeroo kakuu kakatan baay'ee gammadu. Kakuu baay'ee gammadan eeggatu. Waaqayyo naa kakateere yookaan raajii sobe yookaan nama sobe jedhanii yaadu. Waaqayyo sobe hin beeku. Gaaf tokko biyya Israa'el keessaa waaqayyo ka'e waggaa 100 biyya Israa'el keessaa baatotee kakatu. Warri biyya Israa'el sun waaqayyo dhaga'uun dammaqanii kadhachuu waan dadhaban waggaa 30 dabalu. Waggaa 30 guyyaa 30 dabalaa. Umurii nama tokkooti. Waggaa 30 dabalee waggaa 130 dammaqan. Isayyuu karaa gaanii gungumaa waan deemaniif isaanii karaatti bideen ijoollee isaanii warri karaatti dhalatan Iyyaasuudhaan dhaqna qabatanii akka isaan qabu.
keekko beekattu barbaada. Waaqayyo takuu gaafa si galu akkati waan lama mo'attu barbaada. Tokko abdiidhaan guutamtee akka taliifattee sokkine barbaada. Lama wala karaa seeqalaas jiru wakkati mo'attu barbaada. Kun yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyooti kun yeroo hundumaa kan si kakatameera taanaan jilbi kee lafaachuu walitti qabachuu qaba. Jilbeeffachuun kadhachuudha. Waaqayyoo waamuun waaqayyoo dhaggeeffachuun akkasin taane yoo ta'e ofii danda'u. Kakuu baay'ee waldaa Kiristaanaa keessa guuteera. Waaqayyoon kakata waldaadhaaf hin kakata namni garuu yaadatee hin kadhatu. Biyyaaf hin kakata namni yaadatee hin kadhatu. Kakuu waldaadhaaf kakatame namoota amantootaan kadhatama. Kolee waldaa kolee kadhataan kadhatama. Amantootaan kadhata. Waaqayyoo waldaa keenyaan kana irratti kadhatu. Kadhannaa barbaade kakuun. Daa'imni tokko gaafa dhalattu waaqayyo gaafa daa'ima namaa kennu daa'imni akka isheen garaa namaa keessatti dhiigni lubbuu godhatu taasisa waaqayyo. Isa booddee dhalattee akka isheen dhalattu godhe daa'ima biddeen dhufee si hin gurshu daa'ima biddeen si hin nyaachisu. Maaliif waaqayyo gooftaan daa'ima si kenna si du'a nyaachisee guddifata. Ameen jedhe kakuun akkasuma si kakatamaa si kadhatee raawwachiifata waaqayyoon. Kadhachuun barbaachisaadha. Mana keenyatti kadhatu waaqayyo si kakatee taanaan galtee rafin hin raawwatamu. Raajiin isin sobne waan biraan isin taane garuu waaqayyo gooftaan dubbateera taanaan kadhannaa si barbaada. Ta'uu baannaan jalatti waggaa 30 dabalame waan ta'eef waggaa 30tti dabalamuu danda'a. Namoonni baay'een kakuu baatanii immoo gadda keessa jiraatu. Dhiphina keessa immoo jiraatu kakuu baatanii boo'icha keessa jiraatu kakuu baatanii maaliin kadhatan irratti kadhatan waaqayyoon. Amanuu mattamitti raawwate waaqanaanoo dhimma qabu. Wanta kan dubbatee gaafa guyyaa lamaa raawwaqanaani. Dhiisi waaqayyo waa'ee dhagee iyyuu kan godha. Kan jedhan lakkoofsa